የሚችሉ ናቸው። dhumarra geenye irraa raadiyoo BBC Afaan Oromoo caqasaa jirtu. Miidiyaa mootummaa OBN sagalee ministeera raayyaa ittisa Itoophiyaa obbo Lammaa Magarsaa akka qilleensa irra hin baane dhorkuun dhaga'ame. Gaazexeessitoonni miidiyichaa BBCtti akka himanitti dhimmi kun isaan gidduu mufii uumeera. Yeroo dheeraadhaaf miidiyaa irraa fagaatanii kan turan bulchaan duraanii Oromiyaa obbo Lammaan kaleessa du'a gahee obbo Kabiruu Hussein irratti argamanii haasawa gabaabaa taasisanii turan. Obbo Lammaan kana dura dhimma hundeeffama paartii badhaadhinaa fi madda mariin akka waliin gallee ibsanii turan. Isaan as bahanii dubbachuu baatanis ergasii walii galuun isaanii garuu gabaafamee ture. Zalaalam Taaddasaa gabaasa qaba. Oduun sirna awwaalchaa obbo Kabir Hussein irratti hojjetame kan haasaa obbo Lammaa Magarsaa of keessaa qabu guyyaa sa'aatii 6 fi 7tti akka darbuuf qabamee ture sababa galgala darba jedhuun kaleessa hafuu BBC'n odeeffateera. Miidiyichi haasaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fayyadamuun oduu sirna awwaalchaa kana qilleensarra oolchus haasaan obbo Lammaa akka hafu taasiseera. Haasaan obbo Lammaa kun oduu ijoo galgala sa'aatii 12 fi oduu sa'aatii 1 irratti akka darbuuf qabamee ture. Haa ta'u malee wayita sa'aatiin oduu gahu daayirektarri dhaabbatichaa haasaan obbo Lammaa kun akka hin dabarre olii dhorkameeraa sababa jedhuun akka hin dabarre dhorkuu odeeffanne. Dubbiin kun gaazexeessitootaa fi hoggansa gidduutti falmii kaasee booda murtee hoggansa dhaabbatichaan akka qilleensarra hin oolle taasifameera. Gochi namoota barbaadan akka qilleensarratti hin mul'anne dhorkuu akkanaa kun mana hojichaa keessatti amma duras kan baratame ta'uu gaazexeessitootni dhaabbatichaa BBC'n dubbisee himaniiru. Haa ta'u malee nama saba Oromoo biraa oolmaa guddaa qabanii fi miidiyichaaf illee deeggarsa olaanaa gochaa turan irratti raawwatamuunsaa kan daran isaan aarse ta'uu dubbatu. Miidiyaa duraan afaan mootummaa qofa ture namoota bilisummaa kennanii fi deeggaranii akka dhageetti horatu godhan keessaa tokko obbo Lammaa Magarsaati jedha gaazexeessaan dhaabbatichaa tokko. Har'a oolmaan isaanii kun dagatame yoo sagaleen isaanii akka uummata bira hin geenye uguramu garaa nama nyaatas jedha. Gaazexeessaan biraa eenyummaa isaa ibsuun barbaanne bakka ajandaan isaallee kan siyaasaa hin ta'initti gochi akkanaa obbo Lammaa irratti raawwatamuun akka isa aarse hima. Gochi kun maaliif ta'e jechuun gaafanneerra kan jedhan gaazexeessitootni kunneen yeroo kaanis yoo gochi akkanaa raawwatamu olii ajajameeraa kan jedhuun alatti ibsa gahaan akka hin kennamneef himu. Dhimma kanarratti yaada akka nuuf kennan daayirektara olaanaa dhaabbatichaa obbo Zinaabuu Asraat akkasumas ittaanaa isaanii obbo Bojaa Gabbisaatti irra deddeebiin bilbiluus bilbila hin kaasani. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa reediyoo BBC Afaan Oromoo kan kamiisa galgalaa xumurameera. Odeeffannoon dabalataaf gara websaayitii keenyaa dhattanii argachuu dandeessu. Sagantaa irraa kan isinii qopheesse Zalaalam Taaddasaadha kan isinii dhiyeesse ammayyuu taanaadha. Boru walitti deebinaa halkan gaarii.